Nuti hundi yaadaa muraada hawwiin eeggannu qabna. Hajaa teenya akka nuuf guutuuf Rabbii guddaa kadhachuu jirra. Wanti niyyanne akka nuuf guutamu abdii guddaan eegganna. Garuu yeroo garii dubbiin faallaa taati. Wanti nuti abdii guddaan eeyinu hundi fashalee hamileen nu caba. Abdiin nuti qabnu hundi burkutaawee jireenyi nuti dukkanaawa. Namni obsan qabne yeroo akkanaa kana tarkaanfii hamtuu ofirratti fudhata. Kan farshoo dhugee waan isa mudate irraanfachuuf yaalii godhuu fi kan summii dhugee lubbuu ofii galaafatus hin dhabamu. Garuu Rabbiin maaliif karoora nuti abdii guddaan eeyinu nu harkaa kuffisa? Maaliif osoo isaa abdannuu hamilee nu cabsa? Mee qaama qalbiin nafaana bu'aa seenaa itti aantu tana hordofaa. Dhugaa isiniin jedha. Seenaa tanarraa waan guddaa barattan. Sagantaa guutuu dhageeffachuuf bakka piroofaayilaa tana tuqaa. Achi booda mallattoo YouTube tana tuqaa. Achi keessaa inni argama.